Harka fuunee akkam jirtu bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. An gammachiisu mataa Booranaati. Kun immoo sagantaa keenya budduussee tiibii irratti isiniif dhiyaatu jetteedha. Egaa torbanoota darbanitti mata dureewwan garaagaraa yeroo garaagaraatti kaasnee isinii dhiyeessaa turre torbee lamaan darbee kanaaf immoo homaa tokko oduuf odeeffannoo isiniif dhiyeessine hin qabnu. Sababiin isaa kan isin madaalu kan isin dhaga'uu qabdan jennee kan barbaannu kan dhageenya kan argine keessaati barbaannee nagarree kanaaf isin jalaa bannee akka nagaa taatan garuu abdii guddaan qaba. Addunyaa kamirrayyuu jiraadha, bakka kamirrayyuu jiraadha, nagaan isiniif haa ta'u. Adaraa kanneen nagaa taatan nagaa qabdan. Viidiyoo kana daawwachaa jirtan akkam jirta nagaa keetii nuuni nagaa keenya jedhaatii nagaa nu barreessa. Oromiyaa keessa Finfinnee keessa gaanfa Afrikaa irra kan jiraattan bakka roobni jiru bokkaan jiru kan jirtan hundumtu akkam ganni kun qorri kun maal gochaa jirtu. Kanneen bakka biraa jiraattan immoo sagantaa kana daawwattan hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Radibee egaa torbee kan dabarsine kana keessa taateewwan gurguddaa ta'an lamatu jiru. Baay'eetu taateewwan adda addaa hedduutu ture. Garuu hunduma isaanii isinii dhiyeessuu hin danda'u. Sababiin isaa isiniin madaalu jedhee gatii yaaduu fi garuu taateewwan lama isinii dhiyeessuun barbaada. Inni tokko keessattuu baay'ee taatee guddaadha. Garuu immoo gitaaf sadarkaa isaatti waan odeeffame natti hin fakkaatu. Baay'ooliin keessanis badaa odeeffannoo isaa gadi fageenyaa waan qabdan natti hin fakkaatu. Kanaafan isin biraan ga'uu barbaade guyyaa irraaf odeeffannoo lama duwwaan qaba. Namoonni tu YouTube kana subscribe gochuun daawwachaa jirtan immoo please subscribe godha. Share godha sagantaa kana. Oduuf odeeffannoo barbaachisaa isin biraan keenya sababa ta'eef. Egaa jalqabneerra mata dureen keenya jetteedha. Jetteen immoo oduudha. Oduuf odeeffannoo isin fayyadu isin irraa fayyadamtan kan irratti isiniif dhiyeessinudha. Waan odeeffanne kan ittiin isinitti himnudha. Jettee. Torbee dabarsine kana keessa egaa tokkummaa waldoota wangeelaa Itiyoophiyaa sirna cufiinsa kabaja waggaa 50ffaa isaa geggeesseera. Sagantaan kuni ji'a fulbaanaatii jalqabee hamma ammaatti haala garaagaraatiin biyya Itoophiyaa keessatti bakka tokkummaa waldoota wangeelaa akka dameetti qabutti waldoota miseensa ta'an biratti kabajamaa ture. Sirna garaagaraatiin kabajamaa ture. Sagantaa kana egaa walitti qabanii torbee kana keessa sirna cufiinsa isaa haala ho'aadhaan geggeessanii xumuraniiru geggeessitoonni tokkummaa waldoota wangeelaa Itiyoophiyaa jechuudha. Sagantaan kuni haala addaatiin geggeeffamee waggaa 50 guutee tokkummaan waldoota wangeelaa Itiyoophiyaa waggaa 50. Baay'ee yeroo dheeraadha. Egaa sagantaan kun akkuma isinitti miidiyaa fulbaanaatii kaasee iddoo adda addaatti haala adda addaatiin geggeeffamaa ture. Namoonni quba qabdan hin jiraattu beektu. Sagantaa kana irratti hojjettoonni dhaabbata kanaa hundumti isaanii jechuun hin danda'ama argamaniiru. Geggeessitoonni yeroo garaagaraatti dhaabbata kana geggeessaa turan itti gaafatama garaagaraarra turan amma soorama ba'an yookaan immoo hojii kan biraatti geggeeffamanis kabajaan argamaniiru. Keessummoonni waldaa kanaa wajjin hojjechaa turan tokkummaa waldootii kanaa wajjin hojjechaa turan bakka garaagaraa addunyaa garaagaraarra argamaniiru. Akkuma kanas waldaa macaafa qulqulluu Itoophiyaa irraa keessummoonni affeeraman argamaniiru. Kanaan alatti immoo michoonni dhaabbata kanaa bakka garaagaraati kan dhaabbata mootummaa miti mootummaa haala garaagaraatiin dhaabbata kanaa wajjin hojjetaman hedduun isaanii argamanii bifa ho'aadhaan sagantaan kun xumurri isaa geggeeffameera jechuudha. Egaa baay'ooliin keessan akkuma beektanii dhaabbanni kun bara 1968 akka inni dhaabbate seenaan isaan dubbata. Bara 1968 kaasee hanga har'aatti waggoota 50 lakkoofsiseera. Waggaa 50 isaa kana egaa haala addaatiin kabajameera. Sagantaa kana wajjin wal qabatee guyyoota 3 fi yoo xinnaatee waldoota 3,000 olirraa gaggeessitoota paastaroota walitti qabamanii fi leenjii fi konfiraansii guddaan adeemsifamaa ture. Egaa sagantaan kuni haala addaatiin geggeeffame. Waa'ee kanaatiifis waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maaliif tokkummaa qabaachuu waldootii walitti qabuun walitti adeemuun hojjettoota wangeelaa waldoota wangeelaa inni kun waldaa kiristaanaatiif bu'aa guddaa qaba. Gara fuulduraattis immoo walirraa fagaachuurra garaagarummaa labsuurra walitti deemuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Taatee yeroo dheeraa fudhatee fi torbee dabarsine kana keessa ta'e keessa inni guddaan isa tokko isa kana isiniin jechuun barbaada. Taatee inni kan biraan tokko baay'ee na gammachiise baay'ee kanan isinitti himu caala baay'ee itti gammade akkuma sana immoo baay'ee na aarse. Maaltu si aarsee yoo jettan gara booddeetti isiniin kaasa. Dhugaa dubbachuudhaa fi sagantaa guddaa kana irratti argamu kootti baay'ee hin gammadeen. Sagantaa guddaa tokkotu guyyaa kaleessaa handhuura magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo Piyaasa
bakka galma yaadannoo Adawaa galma Pan Afrikaa jedhamu keessatti sagantaa guddaa tokkotu ture. Sagantaa guddaa kanarratti gaan namoota hedduutu argame, namoota baay'eetu argame, baay'ee kan namatti tolu. Mata dureen sagantaa kanaa dhaalaa fi abdii jedha ture. Dhaalaa fi abdii sagantaa jedhuun sagantaa addaatu qophaa'e. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa macaafa qulqulluu Oromooti. Waldaan macaafa qulqulluu Oromoo mucaa waggaa 6 jedhanii namoonni baay'een dubbachaa turanii kaleessa sagantaa kanarratti. Reefuu hundee erga hundeeffamee reefuu waggaa 6dha waldaan macaafa qulqulluu Oromoo waggaa 6 kana keessatti hojiiwwan baay'ee hojjeteera. Bakka garagaraatti of beeksisaa yaalaa hojjechaa jira. Yeroo dhiyootti kan nu yaadannu galma barkumeetti konferansii guddaa tokko qopheessanii achitti macaafa qulqulluu 27,000 eebbisiisanii caalbaasiidhaan gurguranii namoota baay'eedhaaf bittimsanii hojii guddaa hojjechuu isaanii agarsiisanii turanii. Ergasii immoo dhiyeenya kana ji'a kana keessa natti fakkaata torbanoota dabarsine kana keessa kaleessas dabalatee macaafa qulqulluu baay'ee bareedu saayiziinsa baay'ee guddaa ta'e kan iddoo aarsaa jedhanii immoo macaafa qomberaa maxxansanii isa kanas gurguraa jiru. Kanarraa kan hafe immoo kitaabota hafuuraa kallattii garaagaraatiin qophaa'anis maxxansanii hin gurguruu. Isa kana malee macaafa qulqulluu waaltawaa akka isaan qopheessaa jiran kanaan dura isinitti meera. Dhiyeenyatti immoo yoo Waaqayyo jedhe macaafa qulqulluu 100 maxxansiisnaa. Dhageessanitu macaafa qulqulluu 100 maxxansiisnaa jedhanii fiigicharra jiru, hojiirra jiru. Kaleessa garuu sagantaa addaa tokko qopheessanii egaa Adawaa galma Pan Afrikaa jedhamu galma baay'ee bareedu keessatti sagantaa addaa tokkotu ture. Sagantaa kanarra waaqeffannaan tureera, yeroon sagalee Waaqayyoo tureera. Sagantaa kanarratti dhaabbileen garagaraa, namoonni garagaraa, keessummoonni garagaraa argamaniiru. Kan baay'ee na dhibe tokkummaa dhaabbilee amantaa Itoophiyaarraa keessummaan barreessaa waliigalaa isaanii argamaniiru. Tokkummaa dhaabbilee amantaa Oromiyaarraa argamaniiru. Kan baay'ee isin dhibu tokkummaa waldoota wangeelaa Itoophiyaarraa argamaniiru. Tokkummaa amantoota wangeelaa kaawunsilii Itoophiyaarraa argamaniiru. Qaamoleen ol'aanoo waldaa makaana Yesuusii Itoophiyaa geggeessitoonni gurguddoon achi jiran pirezidaantii waldaa makaana Yesuusii Itoophiyaa dabalatee namoonni gurguddoon argamaniiru sagantaa kanarratti. Waldaa macaafa qulqulluu Itoophiyaarraa keessummaan argamaniiru. Lubootni gurguddoon, paastaroonni, faarfattoonni, tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa, namoonni waldaa kiristaanaa jaallatan, dhaabbata macaafa qulqulluu Oromoo jaallatan hedduun argamaniiru. Kan isin dhibu sagantaa kanarratti argamuudhaaf namoonni biyya bakkeedhaallee dhufanii argaman jiru. Fagoodhaa dhimma kanaaf jedhanii asitti argamanillee jiru. Namoota hedduu, namoota gurguddaatu ture. Garuu as bukkeetti ture aariin koo. Namoonni sagantaa kanarratti hin argamne, maalirratti argamtu? Eessadhattu dhimmi keessan maali? Dhimma macaafa qulqulluu sagantaa kana fakkaatu, haala kana fakkaatu, namoota hin argamne, seenaa addaa tokko hojjechuudhaaf dhugaa namoota baay'eetu hin turre. Galmichi ta'ee gamutti hin guunne inni kun baay'ee na aarseera. Tariitti beeksisatu akka barbaadametti hin hojjetamne ta'es hin beeku, beeksisa isaaniitus hin bira hin geenye ta'ee hin beeku. Garuu sagantaa waldaa kiristaanaa wajjin wal qabatu, sagantaa akka kana seenaa amantii wajjin wal qabatu argitan innaan adarraa keessan irratti hirmaadha. Wantooti baay'een dhufanii waan darbanidha. Inni akkasii garuu carraadha. Eeyyee kan keenya dhuguma wacan qabu hin ho'u, gabaasas hin qabu, badaas irratti hin hojjetamu, garuu barbaachisaadha. Yeroon kun yeroo dijitaalaati. Hammanaa galee tokkoon isinitti himaa, hammanuu badhe tokkoon isinitti himaa. Dargaggoonni, tajaajiltoonni sagantaa akka kanaa yoo argitan irratti argama. Isin hin miidhurraa fayyadamtu sababa ta'eefi. Egaa sagantaa guddaa kanarratti namoonni akkasii argamaniiru. Sagantaan akkamii akka ture isinitti himeera. Inni hundumaa caaluu fi qabiyyeen sagantaa kanaa inni guddaan garuu nama guddaa, nama kabajamuu, nama jaallatamu, nama seenaa amantoota kiristaanotaa keessatti hojii guddaa hojjetan. Macaafa qulqulluu Oromoo gaafa jedhaman nama yeroo hundumaa yaadatan tokkotu jiru. Isaan kanaaf beekamtii kennuun qabiyyee sagantaa kanaa isa guddaa ture, baay'ee isa guddaa ture. Isaan eenyudha yoo jettan luba Dooktar Tasgaraa Hirphooti. Luba Dooktar Tasgaraa Hirphoo
namoonni baay'een keessan beektu baay'een keessan immoo eenyudha isaanii namoonni jettanis jirtu luba Dr. Tasgaraa Hirphoo jechuun nama macaafa qulqulluu afaan Oromootti erga abbaa gammachiis hiikanii booddee irra deebi'anii hiikanidha. Isaaniif gartuun isaanii wajjin akkuma kana immoo macaafa qulqulluu saabaa yookaan qubee Amaariffaa afaan Oromootti barreeffame sana gara qubee Laatiiniitti deebisanii akka nuun dubbifnu namoota nu godhan keessaa adda dureedhaan isaanii. Umurii isaanii guutuu bara isaanii guutuu macaafa qulqulluu wajjin dabarsan yoo xinnaate waggaa 50 ol hojiin isaanii hundumtuu hojii macaafa qulqulluu ture. Waggaa 50 ol. Egaa lubi Dr. Tasgaraa Hirphoo amma almost gara waggaa 92tti dhiyaataniiru. Baay'een keessan akkuma argitan dhaabbataan deemu baay'ee haasaa namatti tolu tokko haasa'u ergaa dinqii dabarsu guyyaa kaleessaa waldaan macaafa qulqulluu Oromoo beekamtii guddaa isaaniif kenneera. Kabaja guddaa itti agarsiiseera. Isaanis baay'ee gammadanii namoonni gurguddoonni keessummoonni achitti argaman isa kana raawwataniiru. Sagantaan kun egaa baay'ee guddaa kan isa godhuu fi bareedaa kan isa godhu biyya jiraatan biyya Jarmaniitii ba'anii haala waldaan kiristaanaarra jirtu lafa waldaan macaafa qulqulluu Oromoo jiru macaafni qulqulluu Oromoo akkamitti akka jiru akkamitti akka hojjetamaa jiru biyyi kun maal akka fakkaatu ilaaluudhaaf dhufanii ilaalaniis immoo taajjabbii isaanii gammachuu isaanii nuuf qoodaniiru. Haasaan keessa baay'ee nama baay'eetti kan bu'e nuuni warra araara buusanidha nuuni warra nagaa buusanidha nuuni warra dhugaa itti amanne yookaan immoo salallabnu sadhageenya kanatti jiraachuu qabnudha. Namni baay'een dhagaa malee hin dubbisan odeessa malee ittiin jiraatu. Kanaaf iyyuu dhugaa wangeelaa dhageessan kanatti itti jiraadhaa araara buusaa nagaa fidaa. Biyyi kun baay'ee bareeddeetti garuu nagaan ishee irratti haa hojjetamu dhaamsa jedhu dhaamaniiru lubi Dr. Tasgaraa Hirphoo. Baay'ee miira keessa galanii baay'eetti tolee baay'ee gammadanii isuma sanaan wal qabatee sirni bareedaan tokkos geggeeffameera. Sirni kun immoo maayinni sirna wal harkaa fuudhiinsa galfataa yookaan immoo dhaala abdii isa jedhame sana jechuudha. Abboo isaan nama isaan irra umuriidhaan gadi bu'aatti achi booddee isaan booddee immoo dargaggeessi immoo isa isaa gadi jiru saafelatti saafelli immoo daa'imatti daa'ima immoo isa isaa gadiitti sirna wal harkaa fuudhiinsa macaafa qulqulluus geggeeffameera. Macaafi qulqulluun kana booddee abdii qabaa afaan Oromootiin hin kufu hin badu hin sodaatinaa ergaan jedhu sagantaa sanarratti darbee ture. Inni kan biraa baay'ee namatti toluuf namni baay'een itti gammadee keessummoota kan biraa namoota kan biraa macaafa qulqulluu wajjin dadhaban waaqayyoon tajaajilan wardaa kiristaanaa tajaajilan namoota kan biraatiifis beekamtiin kennameera. Jalqaba irratti luba Dr. Tasgaraa Hirphootiif kenname isiniin jedheera isaanitti aanee immoo luba Ittafaa Goobanaatiif kenname. Lubi Ittafaa Goobanaa gaa baay'een keessan beektu kallattii garagaraatti itti gaafatama garagaraa keessatti waldaa kiristaanaa tajaajilaniiru. Irra caalaan garuu waggaa 8 fi 2001 hanga 2009tti pirezidaantii waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa ta'anii tajaajilaniiru. Sana booddee immoo hundeeffamuu waldaa macaafa qulqulluu Oromoo keessatti gumaachi isaanii baay'ee guddaadha. Isa kanarratti baay'ee galateeffamanii isaaniifis immoo beekamtiin kennameeraa fi inni kan biraan namni beekamtii guddaa argate waldaa macaafa qulqulluu Itoophiyaa keessatti hojii gurguddaa nama hojjechaa ture. Biyya Itoophiyaa irra darbee hamma biyya hambaatti iyyuu hojii tola ooltummaa dhaabbilee garaagaraa keessatti nama hirmaachaa turan obbo Haayiluu Walda Samaayaatiifis beekamtiin kennameera sagantaa kanarratti guyyaa kaleessa. Egaa namoonni baay'een achitti hin argamne sababa ta'eefan isa kana hundumaa isinitti hima. Sana booddee yeroo waaqeffannaa tureera sagantaan garaagaraa tureera isiniin jedheera. Sirni macaafa qulqulluu iddoo aarsaa irratti qophaa'e sana gurguruus tureera satti ittiin isinii deebi'a. Inni kan biraan baay'ee namatti toluu fi namni baay'een jaallate immoo seenaa luba Dr. Tasgaraa Hirphoo kitaabii qabatee seenaa jireenya luba Dr. Tasgaraa Hirphoo kitaabii ibsusi innis eebbifameera. Macaafi bareedaan kanaan dura afaan Ingiliffaatiin biyya Awurooppaatti barreeffamee Jarmanitti maxxanfamee achumatti eebbifame namoota baay'ee bira ga'ee ammoo afaan Oromootti hiikamee innis eebbifameera jechuudha guyyaa kaleessa. Kitaabi sun kitaaba bareedaadha. Daraan keessan baay'een keessan tu dubbistanii jedheetan isinii dhaamsadhaan barbaada. Sana booddee immoo addunyaa garaagaraarraa biyya garaagaraarraa dhaamsa dhufee namoonni dhiyeessaniiru keessattuu biyya Ameerikaarraati waldaa Awurridiimar biyya Minisootaatti argamturraa kan dhufe lubi Asaffaa Malkaa nagaa dhiyeesseera. Sana booddees immoo erga waldaa macaafa qulqulluu Oromootiif ergame
qarshii miliyoona tokko fidee dhufee isaaniif gumaacheera kallattiidhumaanii luba Dooktar Tasgaraa Hirphootti kenne isaan immoo waldaa macaafa qulqulluu Oromootiif gumaachaniiru. Isa kanarraa kan hafe namoonni waldaa kana dhaabbata kana jaallatan baay'een isaanii waltajjii irratti ba'anii 50,000, 100,000, 200,000 miliyoona tokkoon macaafa kana bitachaa turanii. Akkuma sila sinii kaase waldaan macaafa qulqulluu Oromoo yoo Waaqayyo jedhee macaafa qulqulluu 100,000 maxxansiifna. Isa kanarraa kan hafe immoo macaafa qulqulluu waaltawaa afaan Oromootiin qopheessaa irra hojii baay'ee hojjechaa irra nutumsuu keessan barbaannaa jedhanii madda galii funaanaa jiru. Yoo xiqqaatee qarshii miliyoona 80 nu barbaachisaa jedhaniiru namoonni akka isaan tumsitan gamanumaan isinitti himuun barbaada. Kanarraa kan hafe hundeeffamuu waldaa macaafa qulqulluu Oromoo keessatti gara appilikeeshinii yookaan immoo dijitaalaayiz ta'uu isaa keessatti namoota qooda fudhatan keessaati Roobsan Makkoo baay'een keessan beektu torbee darbee Buddussee irratti keessummaa godhee isa dhiyeesseen ture Awurooppaa keessatti. Namoota waldaa kiristaanaa wajjin hojii wangeelaa wajjin gatii guddaa baasaa jiraniif hojii baay'ee hojjechaa jiran keessaa nama tokko waldaa macaafa qulqulluutiin innis kaleessa beekamtiin kennameeraa fi isa malee namoota waldaa macaafa qulqulluu Oromoo wajjin hojii hojjetan garaagaraatii fi beekamtiin kennameera. Dhaabbilee garaagaraatiif waldoota biyya alaa jiranii fi waraqaan ragaa kennameeraa fi egaa dhugaadha sagantaan kun baay'ee sagantaa dinqii sagantaa guddaa ture. Maaliif akkasiin hin dhufne hin beeku. Eessa ooltani mee dubbadha. Sagantaa maaliitu ture? Yeroo faarfataan faarfannaa eebbisuu hin dhuftani. Yeroo namni kitaaba hafuuraa tokko barreesse kitaaba eebbisuu hin dhuftani. Yeroo sagantaan akka kanaa eebbifamu hin dhuftani. Eessa dhattuu amantoonni anoo gaaffii manattuma? Eessa ooltu? Maal hojjettu? Oduu odeessuun wanta kan biraa gochuun inni guyyaa kan biraan ga'u? Dhiisa yeroo akkas bilisummaadhaan Waaqayyo carraa baay'ee nuu kennee akka irratti hirmaannuuf waamicha nuu godhu kana irratti argamuun eebba guddaadha. Wanta qabnu jajuuf jajjabeessuunis immoo wanta guddaadha. Waan baay'ee hojjenne isinitti hin fakkaatiin hojii baay'eetu nu hafa. Lafa namni ga'e galagalaatii dhaabbadhaatii ilaala. Wal harkaan fuunuu waliin jajjabeessinu taanaan immoo hojiin kun dadhabaa deema. Kun yaada kooti. Egaa sagantaan guyyaa kaleessaa Adawaa gurgirsa birbirsa gooroo galma Pan Afrikaatti qophaa'e dhaalaaf abdii jedhamu waldaa macaafa qulqulluu Oromootiin qophaa'e sirna beekamtii kennu luba Dooktar Tasgaraa Hirphootiif namoota kan birootiif akkasumas immoo eebba kitaabaa kanarraa kan hafe immoo madda galii maddisiisu yeroo waaqeffannaa addaa qophaa'e kana fakkaata ture. Egaa oduuf odeeffannoo kana kanneen hin dhageenye gabaabsee mi'eessee sagantaa sa'aatii 3 walakkaa olii ture. Sana caalaa ture gara sa'aatii 2 olii dhume sagantaan suni. Gabaabsee isinitti meera. Oduuf odeeffannoo yoo qabaattan yaada kana qabnaa mata duree kana qabnaa yoo jettan nu barreessaa nu bilbilaa yeroo hundumaa carraa kana isinii keenya nu wajjin hojjechuu kanneen barbaadanis nu qunnama. Balballi keenya banaadha. Kanarraa kan hafe nu daawwachuu keessaniif nu wajjin turuu keessaniif ulfaadha. Sagantaa kana namootaaf qooda eebbifamaa gammachiisummaa Booranaan ture nagaa Waaqayyootiin tura.